Singar karanis nama sini nih mah. Imboina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana fu bagian negara Afghan semesta harale berdiri semesta amat cinta semesta. Like, share, subscribe juga kita semesta. Kalau teman video itu kan video semesta. Like, share juga dan berapa hasil sekian. يا ربي ذوك جاتنا قرقاري تقوى في معني دان قلبي نطاري وجي خير رتين وديرس عمري أفضل الصلوات من الله الباري على محمد مصطفى kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii kiyyaa viidiyoo narra fide yookaan immoo jituu narra maal fidee dhufte jechuun keessanii hedduu wanta qalbii namaa cabsu keessaa tokko kan ta'e isin dhufe dhugaa dubbachuudhaaf wantan jedhu lollaa viidiyoo kana argee hedduu tokkoon boo'e dhugaa illee isin fakkaachuu dhabuu danda'a. Yaa obboleen kiyyaa asumaan akka dhaamsaatti wantiin dursee isinitti moo jiraate warroonni maatii biyyarraa qabdan warroonni obboleeyyan keessan biyya biraa deemuudhaaf karoora qaban yoo jiraatan keessumaayyuu viidiyoon karaa liibiyaatiin bahu kun yeroo baay'ee waan mataa namaa sochoosudha. Namni sooshaal miidiyaa hordofuun nama kallattii saniin deeme maal akka isa mudatee fi akkamitti akka jiru hundumaa hin dhageeffan jedhee kun yaada. Garuu tasaa akka tasaa namni hin dhageeffan jiraate jedhee viidiyoo tokko baay'ee na gaddisiisee qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana mee wajjumaan naannoo itti adeemu immoo dura takka irra si yaaba. Dhugaa dubbachuudhaaf wantan jedhuun na dhibe guyyaa nama deebi'ee ilaale viidiyoo Abdii Geetaachoo jalatti deemtan viidiyoo kana argachuu dandeessu. Wanta onnee namaa cabsuudha. Hedduu tokkoon namni na cabsu, hedduu tokkoon na gaddisiise dhugaa jechuudha. Akkasumas wanti fidee fi kallattii saniin namni akka gargaaruuf inni facaasee jira waan ta'eef tarii kallattii yuutuubii kanaan illee namni muraasni immoo argee yookaan immoo dhaga'ee birmachuu fi danda'a. Hanga takka yaada jedhurraa hin qabadhee kallattii gara yuutuubiinaatti viidiyoo Abdii Geetaachoo jalaa fideetiin jira. Yeroo hammaa kanatti gisee harmeen keenya abbaan keenya kunni namaan boo'in mallatti kallattii sooshaal miidiyaa irratti dhufanii yoo isaan boo'an caalaa wanti si gaddisiisu maaltu jira? Akka kiyyaatti akka jiituutti viidiyoo kana hedduu tokko na gaddisiisee dhugaa jechuudha. Mee wajjumaan kan yaadatu. Kena mana sanggasa nama berkurir gini, berkurir sudah suatu penjelasan bayan ni jodoh suatu faedah wajibnya ya tadi. Aci mana kani mama terbit aku boleh mana mana beri kuma sudah sadi dolar kuma sudah sadi juga apa saja ni masa ni jadi segala bahasa ni mau anu macam tu ni. Okey pun jodoh mana awalnya tebus tu aku sanggasa nama kebalik beri kita nanti nak gade mana kesal kita tinggal kasan kita sih. Ini jarawa kaya ni jodoh semua kaya ni. Angka nawaj ni damne ada nama ya ummata Rabbi Rasulullah ayat ni selamat ada dia ni jodoh sahaja. Agar ada anu gargara gido kenya oli wangi do kenya oli juga kami jadi Rabbi Rasulullah ayat ni selamat ada. Kamilu tanah itu kamanta kamilu jelata namun mu kami juga dalam mu kesini. Gargara jadi mu sabi jodoh okey foto jala kali panen kita mu sabi jiru buat apa dia aku ni cara jalan kita sampai lagi di mana ada di mana sana ni kita punya lagi. Tapi kan bisa. Akkatirraa dubbatan baay'ee nama dhiba. Dubbachuuf wajjatti jettee ibsitutu si harkaa bada. Viidiyoon bichaan haa dubbatu. Asumarraa mee walaa hubannee obboleen kiyya. Waan Rabbiin isin gaafisee wanta Rabbiin isinitti beekurraa birmadhaa fi
hedduu tokko nama dhiba. Kallattii kanaan obboleeyyan kiyya biyya namaa kana keessa itti deemuuf jireenya keenya kana fooyyeffannee jennee deemna. Jireenya keenya kana garuu akka fooyyeffannu kan godhu Rabbi. Haa ta'u malee sababa ta'a jechuudha. Biyya keessatti illee hojjennee jiraachuu hin dandeenye. Kallattii yoo namaa guute karaa nama bineensaan qixxee akkasiin buusne yoo danda'ame biyya maatii dalagatte dalagaa. Garuu karaa seera qabeessaatiin biliis obboleeyyan kiyya warri deemuudhaaf yaada qabdan mee karaa kanaan deemna. Warri obboleeyyan biyyarra qabdan namni yaada maatii keessan keessaa yaada biyya alaa kana karaa Liibiyaatiin karaa baharaatiin eegalu deemuu barbaadoo jiraate hangas hin danda'amne gorsa obboleettii biyya keessatti rakkatee jiraachuun ulfina. Wallahi ulfina. Biyya kan kee keessatti rakkattee cabdee waan feete taatee yoo jiraatte ulfina. Namni siree bulchoo nama namaaf garaa hin laafne nama namarraa dhalachuu isaatu gaafisitti ta'u. Namni kun bineessamu nama jettee waan yaada keessisiinsisu harka si keessatti carraantu. Carraan jireenyaa tun baay'ee bu'aa bayii qabdi. Garuu hundumarraa wanti akka karaa Liibiyaatiin yeroo deemanii dararaan ilma namaa irratti achitti gahu caalaa qalbii namaa cabsuu jiru. Akka kiyyatti viidiyoo kana 2-3 irra deebi'ee ilaalee dhugaa dubbachuudhaan hedduu takka na gaddisiise hedduun boo'e. Obboleen kiyyaan mee haa gargaaru bira haa dhaabbannu. Namni Rabbiin laaffiseef waan qabdurraan wallaahi Rabbiin jedhee bira dhaabata. Waan si gaddisiisu hundumaa caalaa isaan maatiin kun jechuudha. Osoo hin beekin $13,000 kana osoo hin beekin qabameera achi gaheera jechuu dhagahaniituma sangaa qabanillee manaa baasanii gurguran. Isaan amma manatti rakkachaa jiraatan. Isaaniif hin taane kanatti deemeefis hin taane wanta harkaa qabanillee dura harfa harkaa dhaamsan damu godhanii jechuudha. Baay'ee dhugaa ulfaata. Kanaafuu wanta Rabbiin si laaffisee hin gargaarisa jechuuf si fide obboleessi kiyya obboleettii kiyya namni sagalee kana dhageeffate. Sagalee kee osoo hin taane sagalee isaanii ni miidhagina. Rabbiif jecha gargaara. Rabbiif jecha bira dhaabbadha. Ijoollee lama isaan waan si gaddisiisu. Nama umuriin isaaniif xiqqaati akka isaan jedhanitti. Viidiyoo kana guutuu isaa dhageeffachuuf immoo Abdii Geetaachuu nama gisee hundumaa namaaf dhaabbatu. Nama ilma namaatiif naasuu qabu. Yeroo hundumaa rakkataa biraa isa hin dhabdu. Isa bira peejii isaa yoo deemtan, FB isaa jala yoo deemtan guutuu isaa argachuu dandeessa. Kanaafuu mee achi deemaa isaallee yoo barbaadan keessaan dubbisuu dandeenya. Dhugaa wanta ittiin dubbadhee ibsu natti xiqqaata. Jechaan dhabe. Rabbiif jennee haa gargaaru. Gizee silaa sooshaal miidiyaa nuti fuula namaa dhaabbatanii boo'u malletti. Rakkoon tun waa baay'ee si gooti. Ilmaan ofii kun ufumaa keetii akkatti taatu ilmi namaa kun jechuudha. Akka karaa gabaabaadhaan isin galuuf kallattii itti deemnu adda haa baafannu. Isaan amma dogoggoraan yookaan immoo kallattii kanaa yoo deeme jiruu kiyyaa fi jiruu biyyaallee maatii kiyyaallee ni fooyyessa jedhanii karaa kana deeman. Garuu karaa kana afoo maaltu jira hin hubanne. Maskiina wallah. Karaa kanaan deemsaa fi achi ba'uu namaa laalla malee kan achi osoo hin bahin karaa kanatti karaa baaraatiin dhumatee qurxummii nyaatu ni dhaqqaba. Obboleeyyan keenya kamtu dhumataa jira. Ka'achi gaanii osoo sagalee iyyuu namni sagalee isaanii ta'u sun mudhamanii nama wajjin wal qunnamuu dhabanii sagaleen isaanii awwaalamtee achitti nyaataman meeqa jira. Yeroo kana harkatti jechuudha. Warroonni Liibiyaa kana harkatti jechuudha. Nama coraan isaanii namummaa isaaniitti ittiin dhaga'amu kana harka si buusti hiree ittiin ooftee jechuudha.
kanaaf yoo danda'ame osoo karaa kanarraa of qusannee obboleen kiyya biyya jirtan biyya kamirraayyuu karaa Suudanii kanaan dhufan qaxxaamuranii yeroo baay'ee karaa baaraatiin Liibiyaa keessaa bahanii achiin achicheen achi dhaqan. Bakkuma jirtu sanitti waan Rabbiin si razaqe dalagii jiraa obboleessatii. Yoo siif mijoofnee biyyuma kee keessatti wanta Rabbiin si baase dalagii jiraadha. Rakkadhuu jiraadha biyya kee keessatti kabaja qabda. Maatii kee keessatti kabaja qabda. Dhabde jedhee namni si hin reebu. Ati rakkataa xiyyeessa jedhee namni si jiru. Kasi jaalachisuuf kasi jibbu namummaa kee qofati. Namaaf naatoo qabaadhu. Akka ilma namaatti namaaf yaadi malee biyyummaadhaaf namni si jibbu hin jiru. Kanaaf biyya namaa kana yeroo dhufnee biyyarraa biyyatti dabarru wanta karaa keessa nu mudatu hin beeknu obboleen kiyya. Kallattii kamiinuu yoo deemna jenne dursinee of osoo yaanne. Dhiyeenyuma kana karaa obsaa teeknoo namni hin beeknu hin jiru. Mucaan tokko akka malee reebamaa ture. Hedduu waan imimmaan miti eegasi boodisuu jiru. Torbaanuma darbee kana keessa kun samma dhufe. Obboleen kiyya walirraa haa laallu, walirraa haa barannu, karaa kana ilmaa haa balaaleffannu, karaa baaraa kana ilmaa haa balaaleffannu. Keessumaa karaa Liibiyaa biyya hidda dhiiga namaa tuuttee jiraattu. Isiniin jechuufin isiniin gahe mee abbaan hoo maal jedha viidiyoo kana itti deebi'aa takka dhaggeeffadhaa. Bishaan ilaantii dhaabbadee ilaantiitti waldongaa'uu gubanne yaadha qoyatti. Waan hin ta'u siin qabu siin ilaalle qabanii siin ilaalaa biraa yaa ummata rabbiin rasuulii jedhaa keessaa kana rabbiin siin qalfadhaa. Adaraa sagada keessanii adaraa sooma keessanii. Adaraa amantaa keessanii akka jirtan hunda gargaaraa yaa ummata rabbiin rasuulii jedhaati. Yoom biyya koo keessatti kan isin ijoollee hin bulchite baafte gaan jedhee na ayyabaa akka. Dhageenya jirras dhageessanii turtanis waan ta'eef baay'ee isinitti baay'isuu akkaawuntiilee kanumaas argitan kana waan Rabbiin isinii laaffisiin birmadhaa fi laayik sheer godhaa nama biraan gahaa kiyya osoo hin taane yoo sheerillee gochuu baattan laayikillee gochuu baattan abdii geetaachuu jala deema viidiyoo isaa facaasaa uummata biraan gahaa fi hadaraa Oromummaa hadaraa namummaa isinitti dhaggeeffamu please gargaara. Waan Rabbiin isin irraa beekurraa gargaaraa manna hedduu tokko namatti dhaggeeffamu. Lubbuu ilmaan isaanii haa baraaruuf. Isiniin jechuuf isin bira gadi qabuufi. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa. يا ربي ذوك جاتنا غرغاري تقوى بمعنى دان قلبي نطاري وجي خير رتين ودرس عمري يا أفضل الصلوات من الله الباري على محمد مصطفى